Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunduma uummataa nageenya keenya kabajaa bakkuma jirtan sinaga'u jedha sadaa 35,225 oduu guyyaa irraatiif qindeeffanne kan isin biraan geenyu ta'ati jalqaba irratti hanga footoo Qarqaarsa Ameerikaa guutummaatti dhaabbachuu isaatiin baqattootaaf nyaanni dhibbantaa 40 qofatu kennamaa jira jedhame. Badhaasa Odaa sagalaffaa irratti weellistoonni biyyoota Afrikaa 12 ni hirmaatu. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp baatii eblaa keessa Chaayinaa daawwachuuf jiru. Haleellaa Gaazaatiin namoonni 100,000 ol ajjeefamuu qorannoo haaraa dhaabbata qorannoo Jarmanii mirkaneesse. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin gita isaanii Turkii Rasiip Xayyib Erdogan waliin bilbilaan haasa'uu isaanii Kremliin beeksiseera. Odeeffannoo dambalii gunduma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu ani Gadaa Walaabuuti. Amma oduu bal'inaan. Qarqaarsa Ameerikaa guutummaatti dhaabbachuu isaatiin baqattootaaf nyaanni dhibbantaa 40 qofatu kennamaa jira jedhame. Tajaajilli baqattootaaf deebisuu gabaasa raawwii hojii kurmaanaan koreewwan dhaabbata hariiroo alaa fi dhimma nagaaf dhiyeesseen akka beeksisetti qarqaarsa Ameerikaa guutummaatti dhaabbachuu hordofee nyaanni baqattootaaf kan dhiyaatu dhibbantaa 40 qofa ta'uu beeksise. Guutuu isaa akka taantu isiniif dhiyeessina. Tajaajilli baqattootaa fi deebisuu gabaasa raawwii hojii kurmaanaan koreewwan dhaabbata hariiroo alaa fi dhimma nagaaf dhiyeesseen akka beeksisetti qarqaarsa Ameerikaa guutummaatti dhaabbachuu hordofee nyaanni baqattootaaf kan dhiyaatu dhibbantaa 40 qofa ta'uu beeksiseera. Raawwii hojii kurmaanaa dhaabbata isaanii kan dhiyeessan Daayirektarri olaanaan tajaajilichaa adda ta'e baasan wayita ammaa naannolee Itoophiyaa adda addaa keessatti baqattoonni miliyoona 1.1 ol kan jiran yoo ta'u isaan keessaa 400,000 ol kan ta'an naannoo Gaambeellaatti baqattoota Suudaan kibbaa irraa kan dhufan ta'uu fi baqattoota jiran keessaa hedduminaan baqattoota Suudaan kibbaa ta'uu ibsanii. Dhiyeessii nyaataa baqattootaaf kennamuu ilaalchisee kanaan dura waan kennamuu qabu keessaa dhibbantaa 65 qofti kan dhiyaatu yoo ta'u amma lakkoofsi kun gara dhibbantaa 40tti gadi bu'uu ibsaniiru. Wayita ammaa baqattoonni kunneen deeggarsi gargaarsa Ameerikaa dhaabbachuu hordofuun haala rakkisaa keessa akka jiran hubachiisanii. Akkasuma gama deeggarsa baqattootaatiin hirmaannaa biyyoota biroo dhabuun rakkoo kana akka daran hammeessu ibsuun dhaabbanni isaanii maddoota biroo akka filannootti fayyadamuuf karoorfachuu isaa akeekaniiru. Naannolee yeroo ammaa baqattoota simachuuf adeemsifamaa jiranii fi deeggarsi taasifamaa akka jirus hubachiisanii. Koreen dhaabbii hariiroo alaa fi dhimma nageenyaa gama isaatiin dhaabbatichi rakkoolee isa mudatan sirnaan beeksisuudhaan filannoowwan deeggarsa argachuuf jiran akka hordofu kallattii kenneera. Badhaasa Odaa sagalaffaa irratti weellistoonni biyyoota Afrikaa 12 ni hirmaatu. Dhaabbata maltiimiidiyaa Bashaatuu Tolamaaramiin kan qophaa'u badhaasni Odaa sagalaffaan 30/2018 akka gaggeeffamu ibsame. Dabalataa akka taantu isiniif dhiyeessina. Dhaabbata maltiimiidiyaa Bashaatuu Tolamaaramiin kan qophaa'u badhaasni Odaa sagalaffaan 30/2018 akka gaggeeffamu ibsame. Badhaasichi kan kanaan duraarraa haala adda ta'een damee muuziqaa qofa irratti akka xiyyeeffatu eerameera. Badhaasa kana irratti keessummoonni biyyoota Afrikaa 12 irraa akka argaman gaazexeessituu Bashaatuu Tolamaariyaam ibsiteetti. Kana dura kaadhimamtootaaf parsantaa 70, abbootii murtii parsantaa 30 ammoo uummataan filannoon taasifamaa turuu himuun bara kana garuu guutummaan guututti kaadhimamtoonni sagalee dinqisiifattootaa qofaan karaa marsariitii Odaa Awwaardiin kennamuun dorgomu jedhameera. Odaa Awwaard baran damee ja'an dorgomtoota akka badhaasu gaazexeessaa Bosonaa Dheeressaa eeruun duraan badhaasa damee baha Afrikaa irratti kennu East African Superstar gara guutummaa Afrikaatti guddisuu hime. Badhaasicha irratti damee African Superstar biyyoota 12 irraa Rwanda, Maalii, Morookoo, Angoolaa, Gaanaa, Maadaagaskar, Keeniyaa, Jibuutii, Siishels, Toogoo, Suudaan kibbaa fi Yuugaandaarra ni morkatu. Sirni badhaasichaa jiddugala konvekshinii idil addunyaa addisitti akka gaggeeffamu eerameera. Pireezidaantii Doonaald Tiraamp baatii eblaa keessa Chaayinaa daawwachuuf imalli kun kan labsame pireezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping Doonaald Tiraamp waliin bilbilaan erga dubbatanii booda. Guutuu isaa akka taantu isiniif dhiyeessina. Imalli kun kan labsame pireezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping Doonaald Tiraamp waliin bilbilaan erga dubbatanii booda Tiraamp waamicha kana fudhachuu isaanis mirkaneessanii jiru. Xi Jinping fi Tiraamp walitti dhufeenya biyyoota lamaanii cimsuu fi waltajjiiwwan idil addunyaa irratti waliin hojjechuu irratti mari'atanii. Pireezidaantonni kunneen ji'a onkololeessaa keessa Kooriyaa kibbaatti yeroo wal ga'anis dhimma Taayiwaan irratti mari'achuu dadhabaniiru. Gama biraatiin miidiyaaleen Chaayinaa akka gabaasanitti Jinping bilbila dhiyeenya kana bilbilaniin Taayipein Biijingitti makamuun barbaachisaa ta'uu cimsanii dubbataniiru. Waashingtanii fi Beejing erga Doonaald Tiraamp yeroo jalqabaaf aangoo qabatanii as wal dhabdee keessa kan turan yoo ta'u amma garuu furmaatatti akka hojjetan abdii qabani.
Gabaasni kun akka hubachiisutti Ameerikaa fi Chaayinaan dhimmoota tarsiimoo irratti wal dhabanii turani. Tiraamp baatii eblaa keessa gara Eeshiyaatti akka deebi'an mirkaneessuun wal dhabdee dippiloomaasii hanga tokko ni salphisa jedhamee eegama. Keessattuu jennu Waashingtan Taayiwaan Istireet irratti qabdu baay'ee cimaa ta'uun isii Beejingiif balaa waraanaa ta'eera. Chaayinaa USA imaammata Chaayinaa tokko jedhu akka hin hordofne yoo himtu, Waashingtan Beejing humna waraanaa fayyadamuun naannoo isii naannicha keessatti babal'isuuf jirti jechuun falmiti. Yeroo biyyoonni lama wal dhabdee keessa jiranitti Tiraamp gara Chaayinaa akka deeman mirkaneessuun dippiloomaasiidhaaf karaa ni saaqa jedhamee eegama. Haleellaa Gaazaatiin namoonni 100,000 ol ajjeefamuu qorannoon haaraan dhaabbata qorannoo Jarmanii mirkaneesse. Lakkoofsi lammiilee Falastiinota haleellaa Gaazaatiin ajjeefamanii kan kanaan dura yaadame caalaa baay'ee wal ta'uu mala jechuun gabaasa haaraa dhaabbata qorannoo biyyattii waabeffachuun torbaniin gaazexaan Jarman saayit gabaaseera. Dabalataa akka taansuuniif dhiyeessina. Lakkoofsi lammiilee Falastiinotaa haleellaa Gaazaatiin ajjeefamanii kan kanaan dura yaadame caalaa baay'ee ol ta'uu mala jechuun gabaasa haaraa dhaabbata qorannoo biyyattii waabeffachuun gaazexaan torbanii Jarmanii saayit gabaaseera. Akka shallagii gareen qorannoo Inistituutii Qorannoo Dimoogiraafii beekamaa Maaks Pilaank magaalaa buufata doonii kaaba bahaa Roostok keessatti argamutti waraana waggaa 2 oliif ture kanaan yoo xiqqaate namoonni 100,000 ajjeefamaniiru. Qorannoo lakkoofsa sirrii ta'e kana hin kennine ta'us hanga danda'ametti lakkoofsa kana sirriitti tilmaamuuf yaalaa jirra jedhan Naachiin hooggantuu piroojeektichaa. Kana jechuun waggoota lamaan jalqabaa waraana kana keessatti namoonni 99,997 hanga 125,915 ta'an ajjeefamaniiru qaama hir'ataniiru. Qorattoonni kunneen lakkoofsi namoota du'anii jiddu galeessaan 1,112,69 akka ta'e ibsaniiru. Qorattoonni Maaks Pilaankii ragaa ministeera fayyaa Gaazaa qorattoota olabaa fi gabaasa du'aa miidiyaa hawaasaa irratti qoodame dabalatee maddoota adda addaa irraa walitti qabu lakkoofsa namoota du'anii tilmaameera. Ministeerri fayyaa Gaazaa madda lakkoofsi namoota du'anii Falastiin keessatti ofiisaa qofa. Akka ministeerichi ibsutti waggoota lamaan jalqabaa waraana kana keessatti namoonni 67,173 ajjeefamaniiru. Haa ta'u malee gareewwan qorannoo hedduun lakkoofsa ministeera fayyaa qeeqani. Amma ministeerichi du'a firoota irraa lakkaa'aa jira erga gareen qorattoota du'a kana mirkaneessee booda. Sababni isaas yeroo waraana hospitaalonni hedduun cufamuuf dirqamaniiru. Kanaan dura lakkoofsi kun namoota hospitaalota irraa ragaa du'aa qaban qofa kan hammate ture. Garuu reeffi gamoo boombii jala awwaalame yeroo hedduu hin galmaa'u. Gareen Maaks Pilaankii ammoo argannoo kanaan duraa irratti ijaaruun bal'ina dabalataa itti dabaleera. Dhiiraa fi dubartoonni akkasumas umrii adda addaan qoratamaniiru. Malli kun lakkoofsa waliigalaa sirrii ta'e kennuu qofa osoo hin taane eenyu akka du'e bal'inaan adda baasuuf kan dandeessisudha. Qorattoonni kun akka tilmaamanitti namoota waraana kana miidhaman keessaa gara 27 daa'imman umriin isaanii waggaa 15 gadi ta'e 24 ammoo dubartoota. Qorattoonni kunneenis dhiibbaa waraanni kun umrii jireenya naannoo Gaazaa irratti qabu shallaganiiru. Waraana dura umriin jireenya Gaazaa jiddu galeessaan dubartootaaf waggaa 77 dhiirotaaf ammoo waggaa 74 ture. Ogeeyyii lakkoofsa uummataa akka tilmaamanitti bara 2024tti yeroo waraanni kun jalqabu dubartoonni 46 dhiironni ammoo 36 ta'u. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin gita isaanii Turkii Rasiif Tayyip Erdogaan waliin bilbilaan haasa'uu isaanii Kremliin beeksise. Hooggantoonni lamaan kunneen karoora nagaa Ameerikaan waraana Yuukireen keessatti gaggeeffamaa jiru xumuruuf dhiyeessite irratti mari'ataniiru jedhameera. Dabalataa akka taansuuniif dhiyeessina. Hooggantoonni lamaan kunneen karoora nagaa Ameerikaan waraana Yuukireen keessatti gaggeeffamaa jiru xumuruuf dhiyeessite irratti mari'ataniiru jedhameera. Mooskoof Ankaaraan walitti dhufeenya dippiloomaasii isaanii cimsuu fi walitti bu'iinsa Yuukireen keessatti uumame xumuruu danda'an irratti mari'achuu isaanii maddeen Kremliin ni mul'isu. Waashingtan jalqaba baatii kana wiixinee karoora nagaa Mooskoof Kiyev dhiyeessite turte. Garuu bal'inni isaa ifatti hin ibsamne. Karoorri Tiraamp Raashiyaaf Kiriimiyaaf Doonbaasiif kennu waraana Yuukireen 600 qofatti daangessuu fi Kiyev miseensa naatoo akka hin taane dhoorgu namoota siyaasaa Awurooppaa raasaa jira jedhameera. Rakkoo Yuukireen keessatti hirmaatan Biraaselsii fi qondaaltonni naatoo karoora Tiraamp mormuu jalqabuu isaanii dhimmicha walxaxaa taasiseera. Michoonni Yuukireen warra dhiyaa karoora nagaa qabxii 28 qabu Tiraamp irratti gargar bahu kan hin oolle yoo ta'u, Reuters dabalatee miidiyaaleen hedduun karoorri kun fudhatama dhabuu akka hin oolle gabaasanii. Kabajamtoota daawwattoota keenya, tamsaasa keenya akka namoota hedduu bira gahuuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qaban kanneen turani waan nu daawwattaniif galatoomaa.